itti fufnaa guyyaa sadaffaadha kuni guyyaa sadiitu nu fuulduratti hafa torbee sadii jechuudha. Torbee irraa akkuma isinitti himnee lamaan irraas akkuma isinitti himnee bu'uurri barumsa keenyaa kun macaafa raajii Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irra kan jirudha. Isa dubbiseen wanta torbee irraa waliin dubbanne baay'ee gaggabaabaasaa ergan dubbadhee booddee gara barumsa keenya guyyaa har'aatiif qabnuuttiin ce'a. Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsi 2 akkas jedha. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa in argaa, warra gaaddiddu du'aa jala jiraataniifis ifni in ba'a jedha. Mee daqiiqaa tokko kadhannu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Hafuura keetu iddoo kana jira. Harka keetu iddoo kana jira. Iddoo kanatti galgala kana waan hojjettu qabda. Waan nu barsiiftu qabda. Waan bitaa nutti ta'e, waan dubbidaa nutti ta'e mataa isaaf miilla isaa kan wallaalan. Namoonni xiinxalanii kan wallaalan. Sammuu siyaasaatiin ilaalamee kan dadhabame. Saayinsii siyaasaatiin ilaalamee mataan isaa miilli isaa kan wallaalan. Sammuu namootaa kan darbe. Sammuu dookterotaa kan darbe. Sammuu amantootaa kan darbe. Sammuu paastorotaaf raajotaa lubootaa kan darbe. Sammuu waldaa kiristiyaanaa kan darbe. Sammuu keenya kan darbe. Dhimma yaa Waaqayyo dukkana sabni keenya keessa jiruutiif amma galgala kana fuula kee duratti walitti qabamneetu hiikka isaa sirraa baruudhaaf deemna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sammuun keenya jalqaba kan baname haa ta'u. Gooftaa ati gaafa bartootatti dubbatte silaallee waan ani isinitti himu baay'een qaba, amma baachuu waan isin hin dandeenyeef isinitti himu. Gaafa hafuurichi dhufu garuu hafuurichi dubbii koo keessaa fuudhee tokko tokkoon isin barsiisa jettee akkuma dubbatte nuyi amma hafuura kee fudhannee waan jirruuf waan itti dubbattu baachuu dandeenya. Maqaa Yesuusiin dursii garuu yaada garaa keenya bani. Maqaa gooftaa Yesuusiin sammuun keenya dubbii kee hubatuuf bani. Yaadni garaa keenyaa sagalee kee hubatuuf bani. Dinni seexanni inni hamaan amma yeroo kanaa jalqabee naannoo kana kan gadhiise haa ta'u. Dadhabbii, muduqqii, ho'a waan garaa garaatiin baayoloojikaalii jireenyi keenya akka dadhabu godhee dubbiin kee akka nu bira darbu kan godhu raawwatee amma lafa kanarraa kan adoode haa ta'u. Harki isaa miilli isaa raawwatee kan adoode haa ta'u. Dubbiin kee humnaan nutti dubbatamu. Yaada garaa keenyaa argadhu. Deebii nuu ta'i. Maqaa Yesuusiin ameen. Egaati Isaayaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 kana nama dubbise kanarraa dhaabbanneetu mata duree ifa dukkana garasii jedhu waliin jalqabnee turre. Waa'ee dukkanichaa dubbachuu miti kaayyoon keenya inni guddaan waa'ee ifichaa dubbachuudha. Sababi isaa kaayyoon barumsa kanaa amantoonni dukkana kana keessa darbanii ifa borii akka arganiif yaadameetu waanta ta'eef jechuudha. Kanaaf egaa torbee irraa sababumtitti dukkanni kun gara dachee kanaa dhufeef maali? Dacheen keenya, sabni keenya, hawaasni keenya maaliif dukkana mana ga'u kana keessa gale kan jedhu walii wajjin kaafnee namoonni yaada gurguddaa 4 akka kaasan akka sababaatti walii wajjiniin kaafneetu isa jalqabaa ilaallee turre. Ilaalleen fixne garuu yaada tokko tokko walii wajjiniin kan jalqabne amma hin goolamna. Kanaaf egaa akka sababa guddaatti kan namoonni rakkina amma hawaasa keenya irra ga'e kaasan inni jalqabaa cubbuu keenyadha. Waaqayyotu cubbuu keenyaaf nu adabaa jira, gatii cubbuu keenyaa fudhachaa jirra jedhu kun dhuguma jenneen ilaalla. Kaan immoo lakki seexanumatu ka'ee seexana cimaama tokkotu ka'eetu bara kana keessa nuun kuraa jira, dhiiga dhugaa jira, nama walirratti kaasaa jira, qabeenya balleessaa jira, nageenya booressaa jira, hafuura 666 luminaatiidha maaloodha jedhameetu akka sababaatti ka'a. Dhuguma kanaadha kan jedhus in ilaalla. Inni sadaffaanii baruma dhumaatu akkasii mallattoo bara dhumaatii sabni saba irratti mootummaa irratti walajjeesuun dhiiga dhangalaasuun iyyi wawwaannaan hin baay'ata jedha, nagaan hin booraa jedha waanta ta'eef amma baruma dhumaatu dhufee waan biraa of keessaan qabu kan jedhan ni jiru. Inni arfaffaan immoo lakki kanas miti siyaasuma biyya keenyaatu daandii gadhiisee yookiin rakkoo siyaasaa walxaxaa biyya keenya keessaa jiruudha kana kan gumaachee jedhu. Kan arfan keessaa isa kamii kan jedhu homaayyoo ani deebii isiniif hin laanne garuu cubbuun dhuguma dukkana fiduu danda'a, sababa cubbuutiif dukkanni dhufuu danda'a kan jedhurraa jalqabne. Sagalee Waaqayyoo irra dhaabannee yeroo dubbannu sababa cubbuutiif dukkanni dhufuu danda'a kan jedhuuf eeyyee cubbuutu baay'ate dukkanatu dhufee sababa cubbuutiif
gaafa dukkanni dhufu immoo ifni iddoo gadhiisa. Gaafa ifni iddoo gadhiisu immoo Waaqayyo calluma jedha. Gaafa Waaqayyo calluma jedhu immoo namni hin dubbata. Namni eessaa fuudhee dubbata? Of keessaa fuudhee dubbata yookiin immoo hafuura kan biraadhaan geggeeffamee dubbachuu danda'a. Garuu walumaa galatti namni hin dubbata. Kana caqasa isinii kenneera waan ta'eef har'a irra hin deebi'u ragaa akka isinii ta'utti jechuudha. Dukkana cubbuun fiduu akka danda'u jechuudha. Yeroo akkasii gaa bara akkasii jedheen dubbadhe isa booddee bara akkasii jedheen qabxii arfan shanan tokko dubbadhe. Bara akkasii inni jedhu bara tamii ettanii akka nan gaafan bara akkasii jedheen inni dubbadhu bara cubbuun baay'atee dukkanni dhufee ifni iddoo gadhiisu. Ifni iddoo gadhiisee Waaqayyo callisee namni dubbatu. Bara akkasii inni jedhee dubbadhu. Bara akkasii namoota sadiitu hawaasa gara barbaadeetti oofuu danda'a. Namni namoota kana sadan dhaabuu danda'u hin jiru. Inni jalqabaa namoota qabeenya qabanidha. Diraamaa irraa amma argaa turtan. Haadha hiyyeessaa fi ilmaan hiyyeessaa isa joorsu. Intala manaa baasee isaa biyya ormaatti gashuu danda'u qabeenya haadha hiyyeessaa jalaa saamee jechuudha. Qabeenya kan qabu bara akkasii bara Waaqayyo calluma jedhee namni dubbatu dukkanni baay'atee jechuudha. Hawaasa gara barbaadeetti oofuu danda'a. Torbe haaraa dubbadheera. Bara akkasii namni qabeenya qabu gooftaa biyyaati. Namni qabeenya qabu bara akkasii iddoo hundumaatti argama. Lafa dhattanitti argama. Silaallee namni iddoo hundumaatti argamuu hin danda'u. Waaqa duwwaadhaaf kenname iddoo hundumaatti argamuun. Namni kun garuu maallaqa isaatiin iddoo hundumaatti argamuudhaaf yaalii godha. Iddoo hundumaatti argamuus akka Waaqayyo yoo ta'uu baates jechuudha. Bara akkasii lammaffaa kana aangoo qabu namoota miidiyaa harkaa qaban. Sadaffaa namoota meeshaa waraanaa of harkaa qaban. Namoonni kun sadan bara Waaqayyo calluma jedhu hawaasa akka gabatee bishaan keessaa gara barbaadanitti oofuu danda'u. Dhaabadhu kan ittiin jedhu hin jiru. Dur dhaabadhu kan ittiin jedhu haadha hiyyeessaaf kan falmu kana gidduu galee baalaansii jireenyaa kan sirreessu Waaqayyoon ture. Waaqayyo waan callumadeef gara barbaadanitti bidiruu isaanii oofuu danda'u. Amma yeroon ga'utti. Gaafa yeroon ga'u garuu hundumtuu kutaa faayinaansii dhaqanii herreegni isaanii hojjetamee herreega isaanii kaffalanii gara deemanitti deemu. Egaati bara akkasii inni lammaffaan qaala'insa jireenyaa hamaatu dhufu akkuma bara keenya keessa taa'u. Sababi isaa qabeenyi guuramee harka nama muraasaatti waan galuuf inni sooromuun sooroma inni yoomu immoo ittuu yooma. Kanaaf namoonni baay'een abbaa qabeenyaatti rarra'u. Inni sadaffaan bara akkasii namoonni hedduun hirkataa ta'u. Hirkattummaatu lafa guuta. Hojii dhabdummaa namni hojjetee biddeen gogaa bitachuudhaaf illee ulfaata. Bara namni hojjetee biddeen gogaa bitachuu hin dandeenye ta'a. Bara akkasii jechuudha. Bara haati agabuu bultee ijoollee seeyyuu nyaachisuu dadhabdu ta'a. Bara akkasii jechuudha. Inni arfaffaan bara akkasii oduu dhugaaf oduu sobaa adda baaftanii hin beektan. Sababni isaa miidiyaan kan irka jiru duwwaa harka jira malee waan manni dubbate hundumaa dhugaadha. Bara akkasii amantoonni baay'ee nyaatamu. Namoonni miidiyaa qabatanii ani nama Waaqayyooti jedhan waan barbaadan dubbatu hawaasni namana. Maaliif miidiyaa kan biraan hin jiru waan ta'eef sanuma amana. Bara namni oduu dhaga'u hunduma amanu. Oduun dhugaa bara dhibu. Oduun sobaa sammuu namaa bara naannessu jechuudha. Farda morma lama qabu dhalate yoo jedhanii hin amana namni keenya immoo amanuutti ariifan. Biyya akkasiitti waan akkasii ta'eeran hin amanu. Amanuu keenya immoo miti baay'ee kan nu ajjeessu saffisa nu ittiin waliin geenyee bulluudha. Galgaluma tokko post godha. Share godha. Inni tokko immoo share godha. Galgala tokkotti addunyaa oduun sobaa addunyaa wal ga'ee bula. Hundumtuu mataan dhiitee ganama ka'a dubbiin garuu soba. Dhugaan hin beekamu jechuudha. Bara akkasii kufaatii siyaasaa hamaatu dhufa. Rakkoo siyaasaa wal xaxaatu dhufa. Kanaaf egaa Israa'eloota fakkeenya fudhanneera. Bara abboota firdii Israa'eloonni kufaatii siyaasaa hamaa keessa galan. Akkamittiin tariyoo bara keenya wajjin wal fakkaate maachi gochuu dandeessu. Waa walitti firoomsan isin walitti firoomfadhaa. Garuu Israa'eloonni akkamitti akka isaan kufaatii siyaasaa keessa galan kufaatiin siyaasaa Israa'el keessatti maal akka fide garuu isinitti dubbadha sagalee Waaqayyootiin. Israa'el jechuun saba kan ta'e biyya Gibxittidha. Geggeessaan jalqabaa geggeessaan cimaan Israa'eliin jalqaba akka geggeessuuf Waaqayyo biraa ergame Musee. Musee saba sana biyya Gibxiitii baasee geggeessaa dhugaa ta'ee garbummaa jalaa of galchee lafa onaa keessa dabarsee biyya isaaniif abdachiifametti gashuuf lafa ka'etti rakkina sabaarraa kan ka'e
gungummi Musee raammoo kan ka'e Museen akka itti fufee hin geggeessine dhorkame. Akka inni hin ceene Kana'aanitti saba kana fuudhee Kana'aanitti akka hin ceene dhorkame. Maal ta'utu irra jira ree? Iyyaasuun itti fufee geggeessuun akka irra jirutu Waaqayyo murteesse. Iyyaasuun nama jedhamu miilluma Musee jalaa kaase. Iyyaasuun geggeessaa cimaa Israa'el isa lammaffaa ture. Garuu Iyyaasuun bara isaa keessatti macaafa Iyyaasuu guutummaa yoo dubbistan geggeessaa guddaa ta'ee laga isaanii hin ceene Yordaanosiin ceesisee saba gurguddaa torba rukutee caccabsee biyya Kana'aanitti gashee qabeenya ammaa hiree ishee dadhabee barritti dhufe immoo dhiisee du'e. Israa'eloonni geggeessaa cimaa lama duwwaa argatan. Sadaffaa irratti bakka Iyyaasuu bu'ee kan geggeessu geggeessaa cimaatu dhibe. Geggeessaa cimaan waan dhibeef Israa'eloonni geggeessaa dhaqanii geggeessaa waaqa ormaa jala of gashan cubbuutti kufan. Abboota firdii boqonnaa tokko boqonnaa lama illee Iyyaasuun iyyuu jira ture. Boqonnaa lama walakkaadhaa kaasee Iyyaasuun erga du'eeti Yihuud namni jedhamutti darbee yaale ta'uu dide. Dibooraa kan jedhamtu dubartiin tokko firdii laatte ta'uu dide. Baaraakitti wal jijjiiran ta'uu dide. Utuu jedhanii Israa'eloonni kufaatii siyaasaa hamaa keessatti kufan. Kufaatii siyaasaa hamaa isaan keessatti kufan kana keessaa namni isaan kaasu hin dhibe. Garuu kan namni hin beekne, kan namni hin dhageenye, maqaan isaa kan hin beekamne dargaggeessi Geediyoon jedhamu abboota firdii boqonnaa 6 irratti iddoo wayinii cuunfanitti qamadii kan rukutatu sodaataan laga keessa jiru tokko laga keessa qamadii dhoksee kan rukutu arra buluuf kan jedhu abdii kutatee moo kan jiru Waaqayyo nu wajjin hin jiru. Abboota keenya wajjin tureera. Bara abboota keenya Waaqayyo hojjeteera. Bara keenya garuu Waaqayyo hojjechuu dhiiseera dee namni abdii kutate tokko achi ture. Waaqayyo itti mul'ateetu Geediyoonin kaasee boqonnaa 6, boqonnaa 7, boqonnaa 8, boqonnaa 3 guutuu Israa'elootaaf boqonnaa kenna. Geediyoon geggeessee ergi fixee booddee barri isaa ergii dhume booddee akkuma nama tokko hin du'e boqonnaa 9 irra ga'ee Israa'eloonni ammas cubbuutti kufan. Gaafa isaan cubbuutti kufan Waaqayyo callume jedhe dukkanni Israa'el guutummaa keessatti lafa Kana'aan hundumaa uwwise. Sana booddee Waaqayyo gaafa callume jedhu ilmi Geediyoon tokko ka'ee waan inni hojjete dubbachaan ture. Bara kufaatii siyaasaa wantoota ta'an torbe irraa kanan isinitti hime. Inni jalqabaa Israa'el keessatti obboleessatu obbolaa ajjeese. Bara kufaatii siyaasaa ilma obbo Tolosaatu ijoollee obbo Tolosaa ajjeese. Bara kufaatii siyaasaa keessa aangoo qabachuudhaaf namni vaaliyuu qabu aangootu vaaliyuu qaba. Taa'umsatu vaaliyuu qaba. Taa'umsa duwwaa tokkotu nu argadde ishee duwwaa sanas naafiti. Dhalli namaa gatii hin qabu bara kufaatii siyaasaa. Bara kufaatii siyaasaa kan aangoo qabu taa'umsa. Namni taa'umsa arginaan obboleessa isaaf garaan laafu. Garaa haadha tokko keessaa kan ba'e, miixatee gadameessa tokko keessaa kan ba'e, harma tokko hodhee kan guddate, wayyaa walirraa fuudhee uffatee kan guddate, gabatee tokkorraa nyaatee kan guddate, bishaan tokko keessaa dhugee kan guddate, haadha tokko jalatti kan guddate, maasii tokkorraa qotee kan guddate. Bara kufaatii siyaasaa barcuma argee jennaan obboleessitti mul'atu. Obboleessa ajjeesee aangoo qabata. Kanaaf abboota firdii dhattanii boqonnaa 9 lakkoofsa 5-6 yoo dubbistanii namichi Abimelek jedhamu ilmi Geediyoon obbolaa 70 iddoo tokkotti ajjeese. Araar jedhame. Mee araar jedhame. Inni lammaffaan ani isinitti hime bara akkasii hojii adeemsistuun madda waa namaarraa dhufu. Maallaqni waan xuraarraa dhufu. Dhiiga namaatu harkifamee maallaqni ittiin dhufa. Bara galiin namaa dhiiga namaa ta'e. Irraan deebi'a. Bara galiin namaa dhiiga namaa ta'e. Bara dhiigni namaa galii namaa ta'e. Dhiiga namaa aarsaadhaaf dhiyaachaa ture maallaqa walitti qabame maallaqa 70 fidanii nama 70 isa ajjeese kana by the way dhiigni takkaa jalqabeennaan hin dhaabbatu baay'ee gadheedha. Mirga keessan mirgaa ol kaasaa. Nama tokko lamatas keessa fayyaa harka keessan mirgaa ol kaasaa. Yaa Waaqayyo jedhaa. Harka koo sitti kaaseera jedhaa. Dhiigni jalqabnaan hin dhaabbatu jedhaa. Dhiigi kee garuu lola'uu dhiigaa hundumaa hambisa jedhaa. Harka koo dhiigarraa qulleessi jedhaa. Thank you gaddeebisaa. Dhiiga nama 70 dhangalaasee maallaqa dhiigaan nuuf qarshii 70 fidanii kennaniif. Bara kufaatii siyaasaa source of income will be
the devilish, the wrong, the impure income. Iddoo hamaadha qabeenya dhufuudha. Bara kufaatii siyaasaa namoonni baay'een kan sooroman dhiiga namaa burcuqqootti naqanii dhuganiitu. Garaa akkasiin kutuuf maal jedheen maal dhiisa laata har'a? Garaan akkasiin cituuf bara kufaatii siyaasaa bara namni dhiiga burcuqqootti naqee dhugu dhiiga dhala namaa jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti dhiiga horiiyyuu akka qalanii fixaniin daaraatti naqu yookiin awwaaratti naqu yookiin jiidhaatti tunniin gogin bishaan itti naqanii dhiqsiisanii deemu malee dhiigan arguun sirrii miti. Bara kufaatii siyaasaa garuu namatu dhiiga dhuga. Sadaffaa bara kufaatii siyaasaa Israa'elotaa namoota gatii hin qabneef borna dhibaa hin beeknetu bitamee nama ajjeesa. Yaadattu namoota gatii hin qabneef borna dhibaa hin beekne jedhaam naxxanii dubbisuu dandeessu abboota firdii boqonnaa 9 lakkoofsa 4 irratti namoota borna dhibaa bara abboota firdii inni tokko birrii fudhateetu nama ajjeesee ofii immoo ajjeefama. Gwaadanyaan isaa immoo akka gwaadanyaan isaa ajjeefame argee amma daqee bor birrii fudhatee ammas ajjeefama. Crazy? Sammuu qabnaayi? Jiraayi sammuun? Hin hojjetaayi function sammuun keenya? Namicha James jedhamutu namicha Paul jedhamu ajjeesee birrii fudhate. Gwaadanyaan James kun immoo Mark jedhama. James nama ajjeesee birrii fudhateetu namni kan biraan immoo dhufee James hin ajjeese. Mark faranjiin jedhamu immoo isa gwaadanyaan isaa nama ajjeesee ofii du'e utuu argu isa taanu birrii namichi fudhate ammoo sana fudhatee. Crazy? Come to mind. Gara sammuutti adeemne. Namoonni kun borna dhibaa. Borna dhibaa. Maa ijoollee borna dhibaa beekuun baay'ee gaariidha. Bornuu dhibaa. Waan goon hundumaatti bornuu dhibaa. Namni borna dhibaa hidhaa deemu gaariidha. Bara abboota firdii garuu na dhibaan hin jiru. Nyaannaan maallaqumtaa argamu malee saborii waa qabbeeka. Nyaadhati maallaquma argadhati har'a jiraadhu hundi ishee uduu dandeessi bor wanta ta'eefi ana duwwaa du'e hundumatu du'aa agabuu duura moo nyaadheen du'adhee the next step du'a eeggata. Gara sammuutti deebi'uun baay'ee gaariidha. Inni arfaffaanii bara kufaatii siyaasaa Israa'elotaa abboota firdii wayiniin hin geggeessu jedhee baqate. Ejersiin baqate. Arbuun hin baqate. Warri waan fayyadu qaban baqatanii warri waan waraanu qaban aangootti dhufan. Dhaqaniitu ejersaan nurratti moo'i laakki. Bara akkasii maaltu na gubiyaan hojii kan biraan qaba. Arbuudhaan kottu laakki. Hunduma waamanii gaafa didanii gara laalumaan mari'attee kottaa torbee dhufu nuuf nutti. Mana tamaarii nuuf nutti. Torbee dhufu nuuf nutti. Amma Rift Vaalliin torbee tokko kenne yoo ta'e ijoolleen ji'a tokko fudhatti. Mootiin ijoolleedha gooftaa ko. Kompireensivin gubbaa yoo torbee tokko kenne kutaara deemanii mariisisu suma dhugaadha. Maalaan barsiisaa miti kutaara deemanii mariisisu. Meeqa dabalan jedhu. Hadii dabalan jechuun meeqa jechuudha ji'a. Maaliif mootiidha. Ijoolleen keenya manaa yoo barbaadde ribaan kan nuti marreettee bulte. Dhugaan isin jira. Hin kaanu dhugaa nama kaanii maan innaan harri sanbata amma sa'aatii 5tti rafna siin jedhu. Reebdaa. Reebdaa. Mirga daa'immaniitu jira. Haadhotiin manaa yoo barbaadanii ciree har'a seenaa fi nyaanna siin jedhu. Maal mindaatti liqeeffattee nyaachisu namni maal gootare? Hammi namaa mangistiidha. Hammi namaa mangistiidha. Maal sagalee cirratti dubbaddaa akka gottaate. Alseerummaatu baay'ata. Ammayyuu gana alseerummaatu baay'ata. Abboota firdii keessatti jechuu kooti. Abboonni firdii darbeera abboo. Inni ja'affaan bara kufaatii siyaasaa hamaa. Namoota afaan bal'atantu nageenya balleessa. Kitaabarraan fuudhe baay'ee. Maal afaan nama yooma meetira irra kaa'e.
Mena dubbisi maalo banto ko kana yoon dubbise na namanani. Boqonnaa sagal lakkoofsa 38 duwwaanaa dubbisime. Seenichaan immoo nima. Maaliin jedhaman warra afaan bal'atantu nageenya booressa. Booressa malee balleessu miti booressa. Mee nama simbira jirutti akkasumatti xinnoo akkasitti bu'aatii afaan hin bal'atine naani. Ammas itti dabalaati afaan hin bal'atine naani. Ammas tokkitti itti dabalaafi. Dubbifadhu. Dubbisu. Maali waaqi maalirraa edda. Zebulos afaan bal'inni kee inni ati Abimelek eenyunni nuyis maaliif isaaf hojjennaa jette eessa ga'ere namoonni ati tuffattes isaanuma kana mitiiree ammas ba'iiti isaan lolii jedheeni. Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Namitti tokkotu jira gooftaa ko Ga'aal jedhamti maqaan ishee. Eessaa dhufti biyya ormaatii dhufte nama lafa sanaa iyyuu miti. Biyya ormaatii obbolaa ishee qabattee beeloftee dhufnaanitu. Warri Sheekemii garaan jibbeennaanii jooraadha kun biyya ormaatii dhufee obbolaa isaa wajjiniin immoo jira jedhaniitu garraamota beektaa. Qe'ee kennanii fi lafa kennanii fi wayinii cuunfaniidha itti yaa'anii waan nyaatamu waan dhugamu kennanii fi amananii nu gidduu jiraadhu ormummaa sitti nagaaminii sabni keenya hammataadhaati kootu nu wajjiniin jiraadhanii qe'ee kennanii fi lafa furdaa kennanii fi galma waaqa tolfamaa isaaniis geessanii ol gashanii cidha qopheessanii caaffaranii namitti Ga'aal jedhamtu amaxanyaa kana qe'eetti galfatan. Inteessa namittiin in nyaatte in nudde galagalfatte in jajjabaatte dargaggoo geessifatte guyyaa tokko ittaanaa Abimelekiin natteetu ittaanaa Abimelek Zebul kan jedhamu tokko birratteetu qoymeette maa inni Abimelek keessa jette attam jennaan nuun akkamitti Abimelekiif bullaa jette maa jechuu danda'an baadii Abimelekiin hin beeku Abimelekiin ariinee baafna jette maal akkamittiin atoo biyya ormaatii dhufte atoo warra qe'ee kanaafni daa'imni boombaaf namaa inni Abimelek nuun utuu ta'e iyyuu isin kan Hamooriidha Sheekemii ilma Hamooriidha isin kan Hamooriif hojjettu malee jetteetu nageenya uummataa booreessitee gaafa isheen kakaastu Ga'aal akkasittiin jedhe. Zebul akkasittiin jedhe Zebul immoo ittaanaa Abimelekiidha geggeessaa sana namicha nama 70 ajjeesee aangoo qabateeti. Akkasittiin jedhe. Akka gootu gooftaa konnaan nuun baxabaxiniiti nuun nagaadha hawaasni keenya duruu nagaadha yoo garaa qabaatte itti bahii itti Abimelekiin lolii aangorraa fudhadhu. Akkasii zaraa fetteetu nama walitti qabattee ganama loluudhaaf gaafa isheen kaatu Zebul immoo dhaqee maalittiin jedha Abimelekiin namittiin tokko mandara keenya keessa jirti girrigirrachaa jirti mee jarraan fudhatiin nageenya booressaa jirti akkaminnaan hawaasa baxabbataa jirti maan nama sirratti kakaasaa jirti maa jette maa inni Abimeleki birqiin Abimelek maali Abimelek numbushi nuun Abimelekiin ofirraa galagashinaa kaa jette nama kakaafatteeta akkasii barii dhaqanii gaafa isaan tulluurraa gadi bu'anii namittiin lolaaf baatee warra akka urjii gaditti hiriiru argiteetu namicha Zebul jedhamu sana waamte yee Zebul ittiin jette yoo maali namoonni kunoo cabbii fakkaatu meeshaa waraanaa gurguddaadhaan tulluurraa natti gadi yaa'iru lakki isaanoo waraana mitiim wattaadara mitiim isaanoo warri argitu gaaddidduu tulluutii dhiiseedhaan inni immoo ammas kutanni kan biraan gaafa dhufu waamtamas namicha deebifte Zebul maali waraana guddaatu ilaamee jara keenya akkatti dubbannu dhabne malee kan dubbii kaasee Ga'aal namicha kan meeshaa waraanaatiin nu balleessuuf jedhu immoo namicha isa booddee Ga'aal maal ittiin jedhaa akka gootu gaa dhugaa isheen sitti hima waraanni sitti gadi hiriiree dhufaa jiru kun si balleessumaaf dhufaa jira afaan bal'inni kee gaabichaa eessa jira akkuma afaan bal'atte bayi loleedheen utuu baqattuu qe'ee qabeenya gadhiifteetu biyya isheetti deebitee galte. Nuun isa waaqarraa dhageenya moo isa lafarraa dhageenya jedhama Yohaannis. Kamiin dhageenyu jedha nuun kam wangeelaawwii paasteriin maal ammoo waldaa kiristaanaa tajaajilu isa namoonni miidiyaa bitatanii aktivistii ta'an lakkoofsa qabu. Namootuma tu maqaa isaanii dhaheeti asin irratti kaatanii booddee irratti duultan karaa darbaan dhoowwattan tu maqaa dhahee jiru. Aktivistii mataanii namoota waldaa kiristaanaa keessaa gaafa isaan faarfatan, gaafa isaan lallaban, gaafa isaan ergaa dabarsan, gaafa isaan dhukkubsataadhaaf kadhatan namootuma waldaa kiristaanaa keessatti namoonni irraa hiikaman kanaaf kan waamaman
muki wayiniidhaa wallaaleetu jara keenyaa dhufuu kanniise. Keffee muka wayinii. Si keffee kotteen lafa sin qaban arrabisi keessan ta'e. Eenyutu aktiivistii si godhe? Barataadha barumsa kee baradhu. Yoos uummata fayyadda. Wangeelaawiidha kunootti isa qulqulluu makaan qabni dubbii fudhatama qabu duwwaa lallabi. Wangeelaawiidha taanaan. Ati barsiisaadha. Maal barsiista? Afaan Oromoo barsiista? Afaan Oromoo akka ta'utti barsiisi dur. Barattoonni seenaa barumsa hin danda'anii argataniitu miti reekunoo persentii sadii duwwaa darbe barattoota duwwaa kufe miti barsiisonni kuftaniitu isinis. Barattoonni seenaa barumsa dhimma isheen qabanii maallee isheen qabanii barsiisonni seenaa barumsa dhimma isheen qabanii hin danda'an. Ela amma nama simbira jiru ciqileen akka itti bu'aati afaan keessa saabbadoodhaani. Waan hojjechuuf manaa baate hojjedhodhaani. Kan ammoo waan hin jedhuuf qaba booda gaafan waan isinitti muuf deemu isinitti muuf isinii gala waan hin jedhaa rogun. Namittiin kuni ani kan na ajaa'ibee kantiibaa magaalaa Sheekemiidha. Namittiin Zeebul jedhamtu kan akka ta'e meerri afaan bal'inni kee. Afaan bal'inni biyyan bushu, afaan bal'inni waldaan geggeessu, afaan bal'inni dhalootan sirreessu, afaan bal'inni waan nuun fidu, afaan bal'inni waan nuun fayyadu. Yoo amantoota taatanii kan nu fayyadu jilba cimaadha. Mee ameen jedhame? Yoo dhiistanis maal la dhibe? Barsiisaadha taanaan, barataadha taanaan. Ani ijoollee tokko namni kisiifadha 560 wayii fidan kunoo giddaa iddoo namni qe'ee gadhiisee biyya gadhiisee ijoolleen kun halkan walitti deemanii dhufanii intiransii qoramanii 560 wayii fidan. Ijoollee kana mee yaa Waaqayyo ijoolleetti warra rakkina kee teessee akka Geediyoon lafa wayinii cuunfanitti garaa ishee qabattoo isheetti butattee utuu midhaan ho'aan nyaatiin midhaan gogaa nyaattee buskutii nyaattee guyyaa lama Ayisuuzuu irratti awwaara dhuddee 506 fiddee yuunivarsiitii galte mee Waaqayyo maal waggaa tokko baratanii mee iskoolaarii naa kenniif. Maal rakkinni isaanii hin gaa rakkinicha qufaniirtu ijoollee gara giddaatti dhufte kana gara dirree qulqulluutti naa baasu. Dhugaa Waaqayyo ijoollee kanaaf immoo hin godha Waaqayyo. Inni kaan immoo 07dha taaksii qabatee dhaqee yuunivarsiitii dhaqee qoramee galeetu hin dubbadhu. Ganama firfirii dhuube cuukkoo fuudhee dhaqee akka nama adda waraanaa dhaqu. Inni torbaffaan kufaatii siyaasaa Israa'el keessatti gargar cabuu. Dhumiisa wal duukaa yookiin jimlaa cifcafaa isa jedhamu yookiin dhumiisa wal duukaa walirratti ka'u wal caccabsuu wal balleessuutu baay'ata. Mee gabaabseen isinitti hima. Kufaatii siyaasaa gaafa dhufu kun mallattoo isaati. Sabuma wajjin nagaatti nyaatee dhugutu walitti jijjiirama. Abimelek nama 70 ajjeeseetu aangoo qabate. Eenyuun goyoomse warra Sheekem warra eessuma isaa goyoomse. Booddee garuu namittiin Gaal jedhamtu biyya ormaatii dhufte irratti kaate. Ishee ari'ee baase hojiin isaa ishee ari'uu ta'e gara yeroo ta'e wayimoo. Ishee ari'ee baasee gaafa deebi'u warri Sheekem immoo itti jijjiiraman maaliif summii namittiin facaastee deemte hin biqile. Warri Sheekem sin barbaanne irra Abimelekin maal nu warra eessummaniiti fudhadhu badii eessumman kee beenu nu geggeessitu maaliif nuun taane isaanii wajjiniin lola jalqabe utuma walareeni namittiin nattee jara riitee balleessitee ganda kan biraatti gaafa ceetu warri ganda kan biraa immoo qophaa'oodha riqaa jaarratanii rooduu dhagaa turanii riqaatti achi ol ba'anii Abimeleki waraana isaa guutummaa wajjiniin magaalattii qabachuu gaafa dhufu dubartii cimtuun tokko jirti riqaarraa majiidaa guddaa qixa sammuu isaatiitti gaafa gadhiistu namichi nama 70 ajjeesee aangoo qabate harka dubartiitti du'e. Ajjeeftee dhufte akka sila obboleessi koo ganama lallabaa ture qalbiin diddiirrattu taanan hin duuta. Gatiin dhiigaa dhiiga. Gatiin lubbuu lubbuudha. Herreega kakuu haaraa miti garuu kun abbaatu kakuu moofaatti of deebise malee herreega kakuu haaraa keessa hin jiru. Diddee garuu seera jalatti of deebiste situ.
Seerri immoo hamma jaalalli jirutti du'aadha. Gaafa jaalalli fuudhamu, gaafa ifni fuudhamu, seerri immoo dukkana keessatti jabaa ka'ee dhaabata. Gatii dhiigaa dhiiga. Namoota lamaan tokko nan kara dhaabdu maratti yoo fedhii qabuute harka ol baasu namoota dhiigni isaan ari'atu edatuun karadhu argeera. Nama lama nama baay'ee dhiigi isin ari'atu yoo harka ol baasuun isin sodaachise yeroon karadhu yoo dhumarratti afurri deebisee natti fida afurri qulqulluun na yaadachiisnaa isiniin karadhaa yoon tarii deebi'ee yaadachuudhaa baadde afurri qulqulluun deebi'ee akkan isinii karadhu na yaadachiisu yoo ta'e amma waa malee na dubbachiisaan jiru booda dubbachuu dhiisuu danda'a wanta ta'eef duubattaftanii yoon isinii karadhe baay'ee manatti tola dhugaa dubbachuudhaaf isa dhugaa namoota sammuun keessan isan ari'aa jiraatu. Utuu maallaqa barbaadan isinii kennanii warqee barbaadan isinii kennanii namoonni kun hojii akkasii hojjechaa jirtan amma nama miidhaan jirtan hawaasatti dabalamtanii nagaa taatanii jiraachaa jirtu garuu raftanii riban qabdan sagalee namicha du'ee dhageessu dhiigatu isin ari'ata isa dhugaadha isin humna argattanii dhiiga kana jalaa ba'uu hin dandeessan maaliif isinitti fakkaate yoo humna argatte cubbuun balbala kee jala dhokatee jiru isin danda'u kan jedhu seera uumamaa keessa jira humna irratti argadhu jedhama humna irratti hin argatu taanaan namni baay'ee ulfaataadha namni akkasii immoo humna hin argatu moomaadha. ተሸናፊ ነው ተባ ኮብላይ ነው ሰንዶ ደማር ነማ ብየ ገዲሰ ገርጋሰ ነማ ሰበርባር ነሞተ ከነ ለማንገሩ ዋቀዮ ዴሊቨር ጎቹ በርባር የሮ ኢሰዱማቲ ፊ ሞቱማ ሳቲ ሳን ደብሰ ኢቲን ዋ ሆጀተቹ በርባር ኢኒ ነማሚቲ ሲተራራሙ በርባር ከናፍ ዲመከሰኒ ነሚቺ ኩን ማልቆዳ አከሚቲ ዳጋን Majindaa kurratti lafadha nama kuma tokko riqaa tokko keessatti loltoota isaatiin damee mukaa murmuraa hidhee dubbisaa seenaa san damee mukaa murmuraa hidhee damee mukaa gatiitti rakeetanii dhaqanii tuulaniitu iddoo namni kumi tokko keessa dhokatee jiru irratti abidda qabsiisanii nama kuma tokko iddoo tokkotti kuban kunoo abboota firdii keessaa dhaqaa dubbisaa maal boqonnaa isaa isinitti mee lakkoofsaa isinitti immoo gaarii mayyuu natti fakkaata oo boqonnaa 9:47-49 dhaqaa dubbisaa. Nama kuma tokkotu iddoo tokkotti gubate abboota firdii keessa. Mee gaaffii tokkoon isin gaafadhaati sagalee maxxinnoodhaan naa deebisaa lubbuu kanaaf waaqayyoon gaddu. Mee deebisaa mee? Jallootaaf qajeelota wanti jedhu hin jiru lubbuu kanaaf waaqayyoon gaddu. Nama kuma tokkoon jedhe iddoo tokkotti damee mukaarra turanitti qabsiisanii guban. Namittiin kun maalirraa gortii ofii isheetiin obbolaa jeeftee kan baate shiftaan jalqaba gaafa shiftaa ba'u wayi abbaa jeesaa wayi haadha jeesaa yoo baay'ee jaallata ta'e moorani sangaa coomaa qeedhaati utuu isaa ilaalanii billaadhaan morma dha'ee todhanii shiftaan lafaan na'ee gogaarraa baasee utuu isaan ilaalanii utuu maatiin ilaalu dhiiga dhugeetu foon sangaa sana isaan fuulduratti nyaata akkas taanaan daftee baqachuu qabdi shiftoomeera jechuudha siinuu sin ajjeesa kana booddee jechuudha fakkeetti shiftoomam bara kanallee shiftoomuun iyyuu akkasuma irra hin jiru. Bara durii akkas gara naannoo geedoo kana irratti namoonni shiftaa baanii nama saaman waggaa 25 waggaa 30 fuuldura turaniiru achuma dhaabatanii saama garaa namni abbaa jeesee ba'e obboleessa jeesee ba'e akkamitti namaaf garaa laafa dhiigatoo dheebota dhiigatoo dhiiga dheebota dhiigatoo dhiiga dheebota obbolaa nama 70 kattaa keessatti jeesee namatti bitee ofiis dhaqee qarshii 70 waaqa tolfamaa biraa fuudhee obbolaa fitee namni kana godhu dacheen akkasii yoo dukkanoofte nama jaayibaare maal nama jaayiba kun maa jechuudha. Kanaaf dukkanaa dacheen warra kana bara akkasii bara kufaatii siyaasaa abboota firdii akkas ta'e namatu namarratti ka'a namatu wal ajjeesa namuma nagaatu walitti galagala obbolaamatu walitti jijjiirama namuma wajjin nyaatta dudda wajjin guddateetti jijjiirama ganamuma tokko kaatee kaayyoo gargar nu baasettee matti galagalta. Attam saammoo namaan galu akkeetti dubbatan saammoo namaan galu ati garuu nu gargaari yaa Waaqayyo ati tun dubbatin deebifta miti ree gooftaa seerri Museedhaa dubartii sana ajjeesaa ture ragaa isaan dhiyeessan immoo ragaa guuture namni sadii mochi dhaabatee jira mee kana keessatti dubartiin kun du'uu hin qabdu seerri Musee cabuu hin qabu seerri Musee tun cabin dubartiinis utuu hin du'in Yesuus akkamitti gidduu gala waa tokko isinitti immoo amantoota Yesuus fo'aa ibsaa haaruyyuu naamsu akka itti faradu beeka. Hin dubbanne seerri Musee cabus hin jenne dubartiin kunis aduutu hin jenne waa tokko iyyuu hin dubbanne lafatti gadi jedhee caafe. Biyya kana keessatti harki waa caafuun dhufa. Hallelujah. Harki waa caafuun dhufa. Gaafa Waaqayyo biyyaaf lolu sagaleen isaan naga'amu. Akka keenya miti Waaqayyo bor warri naannoo kana jirtan akka manaan baane hin jedhu Waaqayyo. Gabaani nagadetti gabaa keessatti lola Waaqayyo. Isheen tokko as teessee dinnicha ishee nagaadhaan nagadetti bukkeetti Waaqayyo waan loluu barbaade lola. Gigigiin qabu Yesuus.
mana mootummaa ol galuu yoo barbaade waaqayyo gaardii mootummaa dhowwuu hin danda'u hin argamu waan ta'eef isuma mana mootummaa keessa deemu argitu malee eessaan darbee waan ta'u hin jiru. Yesus Kristos awwaalanii du'eera dhaniitu baqa dhufanii immoo jarri warri kan keenyaa immoo dhufanii du'aa keeranii nu goomsu loltuu irra kaanii loltuun qawwee gaddeeffatee ta'a ganama gaafa ribarraa kaanii awwaalli banaadha. Biyya kanaaf waaqayyotu lola. Waaqayyo biyya kanaaf hin lola. Sakrododomos. Hallelujah. Dhugaasiin jedhaan. Meeshaas nageessanii, jeetii nageessanii, homaan nageessanii, the battle will be for God. Hallelujah. Mereka keessa mirgaa. Mereka keessa mirgaa. Hallelujah. Hallelujah. Akeede. Obboleessi Abimelek inni du'a jalaa oole warra 70 keessa isin namicha kana ofirratti moo'isuun keessa dhugaadhaaf taanaani like jedheen feekiidha taanaan garuu you will pay jedheen waaqayyo diigee jaaraa jira. Kan biraa isinitti immoo waaqayyo waan inni godhu waan dhugaa tokko waan purely ani isinitti hima jechuudha. Biyya kana keessatti qonnaan bulaan irra qeerraa buqqee jaarsi ulfaataa waggaa 80 keessummaa ta'ee galaa ormaa ta'ee mana namaarra deemee sharaa namni dheef jala taa'ee jiraatu. Waaqayyotu diigaa iraafitu kee abayee amma inni diigutti malee. Gaafa waaqayyo ijaaru qonnaan bulaan qotiyyoo buna saliixii albuuda konkolaataa qonnaan bulaa jedhaan jira. Konkolaataa gurguddaatti feetu gabaa addunyaa amma dabara. Warra beelaan boriin quufu jettu nu bantame. Ela barattoonni bara sanaa akkama persentiin 3 kufe miti. Yooma Calalii Yuunivarsiitiif dhabdan iyyuu akka warqeetti warrumti Calalii Yuunivarsiitii dhabdan iyyuu qilleensa irratti fudhatamtu. Bara sana booddee every eye will be on Wallagga. Mul'ata argee poosti godhe yeroo tokko juma tokko lama fuuldura iji hundumtuu biyya Itoophiyaa keessaa gara Wallaggaa ilaaluuf jira. Yeroo sana namni dadhabaan Wallaggaa tokko iddoo kan biraa gaafa deemu akka nama Yihuudii tokkotti kabaja adda argata. ID keetiin miidhamte ID keetiin privileejii adda argata. Hin addoofte hin jibbamte dhiiga kee tadhaa'e isa si geggeessaa jirutu calluma jennaan kun ta'e malee inni si geggeessaa jiru gaafa waltajjii kanarraa dubbachuu jalqabu qofaa dhaabatee dubbata miti siin si hiriirsee dubbata. Rivaayivalii guddaa rivaayivalii afuuraa guddaa biyya Itoophiyaa keessatti kan fidu Wallaggarraa dhalataa biqiluudha. Every eyes will be on Wallagga. Wanti amma ta'aa jiru mallattoo bara dhumaa miti. Mallattoon bara dhumaa yuunivarsaaliidha biyya hundumaa irrattidha malee iddoo tokko filatee miti. Wanti amma ta'aa jiru seexana miti. Seexanni carraa kanatti fayyadame keessara seexanni waa sadii godhee hojjeteera. Taatee kana keessatti tokkoffaa garaa namoota haguuge rakkoo kan akka isaanii nuuban akkan kananne akkan deebine kitaaba qulqulluu akkan dubbifne Qorontos isa tokkoffaa boqonnaa 4:4 dubbisaa yaada garaa namoota haguuge. Lammaffaa isa duraa Timootewos boqonnaa 4:1 kaasaa dubbisaa namoonni utuu beekanii akka garaa jabaatan godhe yaada garaa namootaa diinaan gube. Sadaffaa abdii amantootaa shakkii keessa buuse. Amantoonni karannaa mogolee dhaban karannaaf abdii dhaban karannaadhaaf kadhachuudhaaf waldaa dhaquu waaqeffachuuf hin dadhaban abdii dhaban kana sadan godhe seexan akkuma Hewaanin shakkisiise abdii shakkisiise jaraa abdii waaqayyo nuu galee hin shakkina har'a waaqayyo nutti dubbateera. Mee seexanni sobaadha. Egaati waaqayyo diigaa jira waaqayyo yeroo diigu waan baay'een baduu danda'a isa diigame kan garuu waaqayyo kaasee waan haaraan ijaara.
Waan waggaa 200 ol biyya kana keessatti ijaarametu diigamaa jira. Inni inaasin seenaa feekii, amantii feekii, relationshipii feekii, qomoo akkasiitu qomoo akkasii feekii, waan feekii hundasaa dachee kanarraa Waaqayyo kaasaa jiraaf malee Waaqayyo sin adabaan jiru homaan hin patinaa. Yeroon immoo ganama Waaqayyo nutti dubbateera yeroo xiqqoo. Ana akka tafurri Waaqayyo walitti fidu na ajaa'iba. Yeroo xiqqoo booddee. Yeroo xiqqoodhaaf na arguu dhabdu yeroo xiqqoo booddee. Yaa Wallaggaa alaabaan kee ol ka'uuf dhiyoodha. Haleluuyaa. Sa'aatiin keenya waan deemuuf aga'u garuu ifni dhufaa jira. Waa tokkoon isinii kadhadhaa utuu ifa kana hin argin as keessaa lubbuun tokko hin du'in. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sekendii 30 namni hundumtinuu iyyaa ililchu isa booda waan ililchitanii isinitti maa tokko lama sadii. Espere la bajana mashiva. Amen. Waaqayyo jira. Namoota ofii isaaniif dukkana keessatti of gatanii du'a eeggatan biyyaaf waawoo naa keessaa kaase Waaqayyo. Waan qabatamaa ta'u tokko kanan isinitti himu namoonni sagantaa kana hirmaattan amma sagantaa kana booda guyyaan barii kan inni ittiin isinii bari'u wayyaa isin uffattan dhaggeeffadhaa waan wal goomsinu hin qabnu nu iyyaanne Waaqayyo waan ajaa'ibaa godha waan akka arraba ibiddaatu namoota kana dura deema waajjira galta yoo ta'e si dura gala inni si danquu ifa kee ilaalee karaa gadhiisa hojii humna hojjetta yoo ta'e ifa si dura gala hojii sitti baay'ata mana namaa jala taa'aa turta yoo ta'e ifa si dura deema la Waaqayyo namoota keenyaaf ka'eera kopheen aduuffattu waan akka arraba ibiddaa tokkotu deema ati boollarra hin ejjattu ati du'arra hin ejjattu qabatama waan ta'eef nan jedha ilaa kophee namootarra waan akka arraba ibiddaatu jira barumsa ifa garasii kan barattan hojii dhabdanii kan turtan ifatu hojii siif kenna injoon joftu kana booda dafqaduu waan taatu kana booda baraa kaasoon deebi'u ilaan daaqoniyyuuf darana sa'aatiin dhumeeraan daaqoniyyuufi lafti bari'uufi ilaa kormaan hin daaqoniyyuufi galateeffadhu Waaqayyoon aspreedele baajana maashiibaaniya galanni siif haa ta'u galanni siif haa ta'u dhaloota harka isaayyuu dhoffatee deemu alaabaa ol lukaasifte dhaloota baquu buusee deemu alaabaa ifa dukkana garasiin moosifte dukkana ifa danqee fakkaruu garanaan ifaan itti hidhanne garasiin ifaan itti hidhanne dafee qaqqabaa ijoollee kee dafee qaqqabaa warra abdii kutatanii galatoomii mogolee jabaachaa jira miilla lafaa fuudhamuu dideetu akka billaachaa fiigaa jira sammuu oduu odeetu garmalee adaa jira karaa cufametu banamoo jira waan barbaadamee dhabametu walirra tuulamoo jira ija arguu dhabeetu ibbalakkaa jira waan nu qaqqabdeef galateeffadhaas ammas nullata nulaatteef siyaa galatu daftee waan nu qaqqabdeef siyaa galatu bara hunduu callisee ofii kee waan kaateef siyaa galatu egaa inni ati dubbattan ta'a namoonni sagalee kee dhaabbatanii ta'anii dhaggeeffatan utuu karaa darbanii dhagaan dhala kee Yesuus
Yesuus Kiristoosin amma kaasee hojii isaa haa argan. Jireenya isaanii keessatti ifa. Bultoo isaanii keessatti ifa. Jireenya jiraatan keessatti ifa.